Hannis nitima odojin an Muhammad Nalatim Odu kan jil qabatin guyyaa har'a poolisiin federaalaa Obbo Jawar Muhammad mana hidhaatii baasuun gara mana jireenya isaaniitti dhufanii sakatta'insa yeroo sadaffaaf adeemsisan jechuun maatiin Obbo Jawar Muhammad Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Sakatta'insa taasifameenis meeshaaleen muraasni poolisiidhaan fudhatamuu himanii Jawar fi maatiin isaa akka waliin dubbifneefis kophatti ittifamuu himu maatiin isaa. Usman Baayyuu maatii Jawar Muhammad bilbilaan dubbiseera. Namni dhufe poolisiin jira. Poolisiin kan dura marame jechuudha. Kan dura yeroo duraa dhufan. Qaamni dandeettii jira. Qaamni abbootii alangaa jira. Abbaan alangaa tokko jira. Amma dura yeroo lammaffaaf dhufuusaati. Amma ekspertii teekinooloojiitiin dhufee ja'an. Waan akka koompitara fakkaatu GPS'dhaan mana sakatta'u jechuudha. Maal barbaanna jedhan sila walumaa galatti asiin dura yeroo hedduu sakatta'anii tura waan ta'e maal taate jedhanam. Amalaan meeshaa intarneetii wajji wal qabatu barbaanna jedhanii meeshaa intarneetii kanuma duraan jiru nurraa muranii deeman intarneetuma duraan jiru meeshuma intarneetii kana sakatta'ana jedhanii dhufanii meeshaan arganne garuu san hin argine garuu meeshaan qabanii ba'an takkaatu jira wanni buustara jechuun intarneeta buusti godhu. Kanaachi waan biraa wanni adda isaan fuudhanii deeman hin jiru dhiibbaa maatii dhaga'amaatti jira. Hin jiru waa takka hin jiru. Maal saayikooloojikaalii addaatti godhamee jira maatiin guyyaa yeroo sadaffaaf yeroo sakattamu gaafa duraa rifaaturra turre gaafa lammaffaallee rifaaturra turre akkaataa itti fidan ilaalle ammoo innis fayyaa gaafa maatiin yaa'u barate jechuu barbaade. Eegdota Jawar Muhammad keessaa tokko kan ta'e Taamiraat Huseen harmeen isaa erga inni hidhameetii kaasee arganii dubbisuu akka hin dandeenye dubbatan. Guyyuu mana hidhaa jarri itti hidhamteetti deddeebi'us hiree ilma koo ijaan arguu hin arganne jechuun OMN itti himan. Usman Baayyuu maatii isaa bilbilaan dubbiseera. Ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun eegdota Jawar Muhammad dabalatee namoonni hedduun hidhamanii turan. Eegdota Jawar keessaa tokko kan ta'e harmeen Taamiraat Huseen erga gaafa hidhamaniitii eegalee guyyaa takkaafillee ilma kiyya ijaan argee hin beeku jechuun bilbilaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Akka harmeen Taamiraat jedhanitti guyyaa hundaa mana hidhaa inni keessa jira jedhamu kan Maakalaawii cinaatti argamuu fi buufata poolisii Soostanyaa jedhamutti nyaataa fi huccuu qabatanii deddeebi'aa turanis poolisoonni mana hidhaa san eegan ilma kiyyaa wal naqunnamsiisuu didan jechuun dubbatan. Poolisii achi keessa moobaayilii isaa waamaa moobaayilii isaa hin kaasanii yeroo itti ulbaata qabadhe lafa uffata qabadhe galmee isaa asii jiru naan jedhaa bakka naariyaati achi mucaati barandaa ta'a amma kun torba dhaqee addaasi dhaqee torbee taa'amlee walitti deemaa barri isaan bulaa kun achumatti hin dhaabiyya achi bulaa ulbaata argatu uffata argatu kophee argatu. Poolisii achitti waan ariiti. Obboleettiin Taamiraat Huseen bilbilaan dubbifne akka jettutti eegdota Jawar Muhammad keessaa akka carraa kanneen firii argee dubbises ni jiru. Taamiraatiin garuu maatiin keenya qunnamee dubbisuu carraa hin arganne guyyuu isa iyyaafachuuf mana hidhatti deddeebinus furmaata tokkollee dhabnee yaaddoo guddoo keessa jira jechuun dubbatti. Taameen eegii hidhamee bubbulee misilaa guyyaa hidhameen beekan eegii sanii. Qallaban argatu, uffatan argatu, caammaan argatu eegii sana itti dhiyeessuu hin dandeenye. Taamiraatiin qofamoo eegdota Jawar hunduma akkas godhan. Eegdota Jawarii hunduma Jawar irraan jalqabee warreen isa jala jiranillee hunduma isaanii itti hagaadha. Namni tokko kan nyaata argatu kan midhaan kan uffata argatullee jira garuu inni maaliif nu argisiisuu dhabani. Beekee Taamiraatii kophatti hidhame moo eegdota Jawar san hundaa bakka tokko hidhanii jiran? Kophaan isaan wajjin hidhame. Maakalaawii Soostanyaa bakka jedhamu jira jecha. Achi jira garuu hagaatti namni tokko kan seenee daawwatu ni jira. Nuti seennee isa arguu hin dandeenye eegii addaa uffata ta'eessuu hin dandeenye bidilimtuutti isaa geessuu hin dandeenye miidhaa namaa ta'ee tajaajillu gaafii guddatu. Warra eegdota hoo gaafattan? Warra eegdota nuti immoo matti akkeessaa hin qabnu achi galmeen isaa hin jiru galmee Jawar malee hin jedhan. Inni asitti hidhameen jiru jedhanii waakkatamoo bakka biraa jira jedhan. Miti hin jiraan hin jedhan inni immoo asuma keessa jiraan hin jedhan. Maaliif gadi ba'ee akka hidhamtoonni kuuwwan nama maatii dubbisuu dhabeeree kana gaafattanii abukaatoon qabu inni? Ni qaba garuu maaliif kuuwwan ba'ee maatii ofii dubbisuu jira akkamitti inni ba'ee nu dubbisuu hin dandeenye jenneeti gaafannee garuu nuti hin danda'amu jedhanii
dhaabataniif leen hojii dhinaa kaanii dhaabbaattis dhaabanneeti guyyaa ganama baanee gaafa galgalaatitti achi dhaabata wallaa qorraas dhunne aduus dhunne galgalaaf achi galla nu ari'an malee poolisoonni takka afaan nagaa nutti dubbattu hin jiru. Mana murtii dhiyaatee beeka isaa fi hiriyoonni isaa dhiyaatanii beeku. Kana dura liddatatti dhiyaatanii turanii guyyaa liddatatti dhiyaatanii ijaan isaan arguu hin dandeenye makiinaa itti qollofanii ani giddittis nuuf dhiyeessine arguus hin dandeenye agarra hin jiraatu hin jiru isaatu hin beennuyyuu. Manni murtii haala qabiinsa mana hidhaa keessa jiruu fi maatii hidhamtoota namoota wal arganii akka dubbisan bulchiinsi mana hidhaatiif ajaja dabarsus homaa wanti tokkollee akka hin fooyyefne maatii hidhamtoota irra deddeebiin dubbataa jiru.